sababa kan keetiin obboleeyyan keenya kan biraatiif illee ibsa gahaa fi kan biraa qabadhee akka nuuf abdiin qaba. Isinitti dheeresseetiin jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kun chaanaalii yuutuubii Ummuu Ajab. Garuu dhuftanii laaluun keessan bareeda. Like, comment, share osoo hin goone bira hin tarinaa bira hin kutinaa. Akkana jaalattu beektii. Akkana jaalattu? Maan shakkitaati? Lakki isaan haa beekaniika. Bada jara na beeka kaafeen akka badaa isii jaaladha isaan haa beekan jetti wallahi isii jaaladha dammi dhugaa rabbii sitiin bakki guddaa si qaba sin jaaladha sin kabaja nama sin jijjiiru hin qabu rabbiin nama sirraa jijjiiramu lee nan godhini sillee namni narraa jijjiiramu rabbiin sin taasisini hedduun si jaaladha jaalalliif kabajni nuti waliif qabnu kun mana keessan hundatti haa galu. Namoota immoo jaalalaaf kabaja dhiirsumaaf niituma jechuun abbaa warraa qabdan. Abbaa warraa keessan hagi isiin ana jaalattu caala jaalattanii yoo jiraate immoo jaalalli isin waliif qabdan sun gara keenyatti illee haasaa tartu. Isaan olaa jibbani? Lakkii akkas jechuu kiyyaa miti. Jaalalli ani siif qabu ka abbaa warraa ishii sun ishiidhaaf qabu kan ishii sun kiyya yoo caale yookaan immoo ka isii sun immoo kan kiyya yoo caale rabbiin nu lama illee akka isaanii san nu taasisu. Siigalaa miire yoo immoo jaalalaaf kabajni nuti waliif qabnu kun isin biratti xiqqashoo haalli isaa gaarii ta'ee argame rabbiin akka keenya kan isin taasisu. Allah kulli haal warri jaarsa keessa yaaddan nagaa waliin isin haa gahu amma nu lamaan jechuudha. Waggaa gala fi dhoojjiisaa dammi waggaa gala fi dhoojji. Saa kudhanii ol saa wal barree 12. Orga bilbilaan nookiyaan xiqqishoolee sanii wal barree. Gizee sanitti ani qafoo jechuudha. Qafoo nookii. Yoo yaa shama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kun chaanaalii yuutuubii Ummuu Ajab. Ayyee obboleettii tan fagoo fi tan dhiyoodhaa tan biyya keessaaf tan biyya alaallee bakkuma jirtanii fi haaluma irra jirtan kamittuu nageenyi rabbii bal'aaf guddaan isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa jaalalaaf kabaja nuuf qabdan karaa keessatti namoonni hedduun dubbisaa jirtanii wallaahi hedduu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasanii har'allee walitti deebineerra har'ammoo kan walitti deebineen sagantaa biraa qabadhee isiniif akkan dhufu isiniif dhaameen ture yookaan isiniif himeen ture viidiyoo dabaluu irratti. Video dabalatatti isiniif dhaameera dhaamsasaan keessatti immoo ammaa biizinesi pilaaniiwwan lama kan dhimma hojii biddeenaatii fi hojii shaamaa yookaan kaandil oomishuutiin wal qabatu isiniif dhaame amma obboleettiin teenya takka karaa keessatti maashaallah dhufteerti maashina shaamaadhaa ajajachuudhaaf qophii akka jirtuu fi waa hunda xumurataa akka jirtu natti dhaamteerti maatii ofiitiif jechuun obboleessi ishiitiif nama barumsarra jiru isa saniif maashina shaamaa akkan isaaf isaaf ergu gara dodolaatti naan jettee waliin dubbannee jirra isiidhaanis nama fadhu galatu jaani biizinesi pilaaniiwwan dabran sun hundi isaanii fakkeenyaaf dhimmi biddeenallee miinimam naannoo qarshii 50,000 waan hojjetamu akkasumallee hojiin shaamallee miinimam qarshii 50,000 dhiyeessii qofa yookaan maashinootaa fi waaqsiif kirrii dabalatee ammas ni fixa tiraanspoorteeshinii waan tokko wajjin naannoo 60,000 akkas fixa san booda gara hojiitti seenan miinimam nama adada ji'aatiin Real di Bashir Gitani, Fadil Jihadin, Real di Balawarial di Basir jechuun birrii Itoophiyaatiin 6,700 gaaf tokko 15,000 isirra eeggatu kana baasii kana guutumatti isirra hambisaa jechuudha. Biizinasiin kun. Biizinasiin biddeenaa ka gaaf duraa isinitti himisuuni I think tokko namoonni mana keessan ijaarrattanii fixattanii ilmoo fi gartee abbaa warraa keetii yaaddee biyyatti galuuf qophooftee waan hunda fixattee garuu immoo birrii gahaa harkarraa hin qabu. Nama ani biyya kiyya maatii kiyyallee yaadee jira. Biyyatti galuuf immoo namoonni hedduu yoo nuti haasan miliyoona yoo qabaatiin walakkaa miliyoona yoo qabaatiin waa hojjetuu dandeettu Itoophiyaa jiru wadda nuun jaayee nu cinqanii jettanii namoota yaaddaniif ta'a inni sun. Ammaayis namootuma biraatu otoo abbaa warraa keetii biyya kana keessa jiraatee isin immoo manni isin magaalarraa ni qabda yoo ta'e abbaan manaa kan kee hojjettu yookaan sararaatoota qaxaree ijoollee biraa kan qabdu yoo ta'e ijoollee yoo qabaatan ta'e ijoollee ofii wajjin sararaatota biraa nama biddeessa oomishuu itti galchee akka gaariitti hojjetatu akka danda'u isin dhaameera biizinesi pilaanii birrii xiqqishuun waan guddaa ittiin hojjetanidha. Keessattuu namoota ifaajjanii mana ijaarrattanii waan hunda xumurtanii gara biyyaatti galaa jirtaniif sun immoo kaayyoo fi akeeka guddaadha jedhee yaada. Isa immoo abbaa barbaadan gaafatan irra deebisanii abbaa barbaadan gaafatan sababa isaatis hoteelonni isin agartan kun guutuun isaa biddeen hin hojjetan hojjetaa biddeena hin qacaran biddeen fudhatan qofa isaatti biddeen namarraa tarakkaba waan ta'eef jechuudha. Akkasitti biizinesi pilaanii sun I think biizinesi pilaanii qo'atamaa fi qoratamaa sadarkaa Itoophiyaatti namoonni hedduu ragaa bahanii fidhaa jechuudha.
ittaansee maashina shaamaati. Maashina shaamallee dhugumatti minimum ji'aan birrii 15,000 Itoophiyaa. Sanuu haala xiqqaa waan xiqqaa oomisha ji'aan birrii 15,000 Itoophiyaa. Yoo baay'inaan oomishuu miti ammoo inni guddaan baay'inaan oomishuu fi xiqqaa oomishuu otoo hin taane baay'inaan oomishuun waan gaarii ta'e waan baay'inaan oomishtan immoo hojiirra oolchuudha. Neetworkii hojii yookaan cheenii yookaan sansalata hojii diriirfachuudha jechuudha. Magaalota baadiyyaa fi magaalaa keessatti argamtu gandoota baadiyyaa keessa suuqiiwwan jiran irratti fiigdee olii gad deemtee to'aa goote gurguruu jechuudha. Kanaaf maamila yookaan agartee kastamara harkatti galfachuu gaafata. Isaan harkatti galfannaan oomishni kan kee ni dabala. Gaafa oomishni kan kee dabale immoo bu'aan kee illee akkasumatti dachaadhaan dabalaa deemaa jechuudha. Waan akkasaniiti inshaallah san waliin dubbannee hin jirra. Ammallee immoo biizines pilaanii biraa kan isiniif qabadhee dhufe tokko maal inni biizines pilaanii biraa isiniif qabadhee dhufe tokko kan qoratame koofii shooppiidha. Itoophiyaa keessatti amma haalaan baratamaa jira dhugumatti magaalota keessatti. Inni jira kan jedhamu. Kan amma abbaan qabeenyallee ta'ee ijoolleen jaalallee ofii ciikii ofii qabatanii deemanii maali eenyu hojjetan mootummaa mana baankii karaa eenyu maali kun guutuun isaa faa jedhee baay'inaan fayyadamaa jiruu fi faashina ta'ee argamee fi amma akka gaariitti oofamaa jiru koofii haawusiidha. Koofii haawusii jechuun kun mana bunaa jechuudha. Mana bunaa. Manni bunaa kun gosa lamaan jira. Tokko buna jabanaadhaan danfifamu, inni tokko immoo buna maashinaan danfifamu. Kan amma isinii qabadhee dhufe kun mana koofii haawusiin kun kan maashinaan wal qabatu. Kan maashinaan wal qabatu kaapitaalli xiqqoo isin gaafata garuu dhugumatti hojii akkaan baasu. Ispeeshaalii ijoolleen Shaashamanneetti galtan, ijoolleen Asallaa galtan, ijoolleen gara dheeraa galtan. Qarsaan Mul'isaa ijoolleen galtan Awaash, Adaamaa, Finfinnee, gara Jimmaa keessas, gara Shawaa keessas magaalota gurguddaa ijoolleen jirtan wallaahi dhugumattiin isiniif dhaama hojii biizinasii akkaan bu'a qabeessa ta'e itti yaaduu isin gaafata. Birriin isaa garuu minimum kaapitaala amma murteessan isaa kaapitaala. Kaapitaalichi hamma tokko xiqqoo isin jala ol ba'uu danda'a. Garuu immoo kanaafaniin kaaseef ijoolleen shamarranii gara keessatti nuti dubbisan jirtu. Ani birrii miliyoona tokko nan qaba maal hojjedhu naan jedhan jiru. Miliyoona lama akka qabutu jira. Ankuma 500 qaba, ankuma 400 qaba, ankuma 800 qaba, ankuma 900 qaba. Ofii waa tokko hojjechuu nama gaafa birrii tanaan tokko hojjechuu hin dandeessu naan jedhanii mee akkam godhu moo jedhu ijoolleen naan jettaniif. Ani galuu ji'a lamannaa fi anji'a torbatu naaf birrii akkana nan qabaa kan jettan jiru. Piroosesii garaagaraa ijoolleen gaafataa jirtan jiru. Kan hunda keessaniif inshaallah ani immoo otoo isin hin nuffin osoo isin gartee hin hiifaatiin hamma dandamaa ta'etti deebii gaa isiniif kennaatiin jira. Kana kan hin godhuuf immoo gaarummaan kiyya kun isiniif osoo hin taane matama kiyyaaf. An tola isiniif yaada yoo ta'e tolaan isiniif yaadu san dachaa immoo rabbi akkanaaf yaadu abdiin qaba isinii galee. So waan akkasaniiti inshaallah rabbiin kee haa godhu. Amma wanneen isin jechuu barbaadu kuni koofii haawus kuni koofii haawus yookaan koofii shooppiin kuni biizinasii akkaan bu'a qabeessaa garuu kaapitaala isin gaafatu kana namoonni qabdanii fi magaalaa garaagaraa jirtan ijoolleen naannoo gara Walincitiis galtan ijoolleen Harar Awwadaa jirtanis gara Awwadaa galtanis ijoolleen magaalaa oowwa keessatti galtan isin baasa garuu magaalota xiqqoo magaalota aanaa irratti jira magaalota muraasa ijoollee galtan hin baasu maaliif isin hin baasne namoonni sadarkaa isaanii eeggatan kan waan akka isaan fayyadamuudhaaf si galee safety quality quantity namoota yeroo tokko shaayiin bareedaa ta'e tokko ati mana dhishuu keessatti yoo danfistee birrii 5 gurgurtu isa dhiisanii fooqii wayii gubbaa yookaan gamoo ta'e tokko yookaan bakka mana bareedaa ta'e tokko seenanii shaayii kan keessan hin geenne yookaan shaayii mana kan kee jiru san kan fakkaatu wayii birrii 25 dhuguu barbaadantu jira. Nageenyummaa isaaniitiif boqonnaa sammuu isaaniitiif namoota lokeeshinii yookaan bakka bareedaatti raahessuu barbaadantu jira. Kanaaf hojiin kun namoota akkasaniif barbaadama waan ta'eef hojjettoota mootummaa gurguddoo naannoo abbootii alangaa kun mana murtii keessa hojjetan waajjiroota garaagaraa keessa hojjetan mana baankii keessa hojjetan kana daldaltoota gurguddoo abbootii qabeenya gurguddoo dhimma garaagaraatiif waliin haasa'an si galee raahessanii fataa jedhaa wajjin haasa'an. Kanaaf waan akka isaniif waan barbaaduuf magaalaa xiqqaa keessatti yoo birrii san mana dhangalaastan namni akka isinirraa fayyadamu yoo hin jiraatiin isin hin baasu. Kanaafin isiniin jedhee. So akka waliigalaatti maashiniin suni maal barbaada? Hojiin suni maal barbaada? Tokkoffaa maashina isin barbaada. Maashina ispriisaadha.
ispoos maashinii jedhama. Ispoosoo maashiniin kun haarofti isaa hanga qarshii 400ti. Haaraan bitama jetti. Hanga qarshii 400ti. Garuu yuuzdi katee kan tajaajilu yoo ta'e immoo hanga qarshii 200ti maashina bareeda argachuu ni dandeessanii. Itti aansee koofii rooster maashina buna akaayu. Xiqqoo ishee xixiqqoodhaan jechuudha. Amma akaayiidhaan olii gad eelerratti akaayoo jette kun gubatee kun bilchaata waan ta'eef kun dheedhii kun gubataa isaa harkaataa waan ta'eef koofii haawusiidhaaf hin ta'u waan ta'eef rooster maashinii yookaan rooster koofii buna san akaawu maashina san 1700 irraa hanga 10,000 hanga 12,000 ni argatta. Koofii giraayindar yookaan immoo buna san immoo tiyyuu gartee buna akaayu san ka daaku maashina buna daaku 6,000 hanga 10,000 ni argatta. Firiijii si barbaachisa. Firiijii haaraa hanga 35,000 ni bittaa garuu ati immoo maashina firiijii illee kan hojjetee ni jira manni keenya baay'inaan waan haaraa qofa bitutti fiiga. Maashina namni firiijii namni bitee ji'a lama sadiitti fayyadamee rakkoo garaagaraatiin gurguratee jira. Bakka itti walitti qabamu jira fakkeenya Finfinnee keessa namoonni keessan barbaadan illee gaman waan dubbisa. Maashinuma fedhe haa ta'u. Maashina haaraa suuqii irratti 40,000 ta'e ka garuu namoonni bitanii ji'a lama sadii keessatti waan tokko illee hin tabalaashee hin jirutu jira. Kamu 40,000 isin jedhan san naannoo hanga 30,000tiin hanga 20,000 wayiitiin ka argattu jechuudha. Kanaaf maashina akka isaan fayyadamta fakkeenyaaf firiijii irratti maashina firiijii akka isaan 25,000 ni argatta. Firiijii tokko bitatta. Itti aansee hojii kana keessatti murteessan waan tokko waan xixiqqoolee farniicharii sigalee farniicharii shelfiiwwan garaagaraa madaddaraawwan jechuudha. Kiraayii manaa si barbaachisa. Waan tokko baasiiwwan muraasa ni baasta. Baasiiwwan muraasa kanneen baastu kana walitti yoo qabdee miinimam farniichariidhaaf naannoo birrii 30,000 baaftee shelfiidhaaf immoo madaddaraa kanatti waan 15,000 baaftee gaardan waan jedhamu jira. Gaardaniin kun maal inni wantoota garaagaraa teessoowwan zimbiloo akka irra kan osoo hin taane teessoowwan hanga asii ol dheerachuu qabantu jira. Kan namni bakka kanatti ol fannifamee asirra taa'ee gubbaa kanatti itti fayyadamu. Isaan sanniin immoo biqiloota tokko waan jiran baaldiiwwan keessa biqiltuuwwan tokko babbareedoo waan safara bareechisu walumaa galatti safara bareechisuudhaaf miinimam hanga 90,000 si fixa. Kana walitti hidhaatu miinimam ati maashina jalqaba irratti 400 jenne san osoo moofaa qarshii 200 bittee itti asitee ka buna akaa'u itti asitee ka buna daakuu itti asitee firiijiidha itti asitee waan xixiqqoo kanneen itti asitee azar koost immoo tuyyuu waan akka burcuqqoowwanii siiniiwwanii wantoota tokko kana gootee geessite booda interior dizaayinii isaa bareechisuu irra jiraata. Interior dizaayinii jechuun manni keessi akka gaariitti bareeduu irra jiraata. Girgiddama akkanatti bareedu kanarratti asirratti girgiddaa kanatti waa wayii hojjetta waan garaagaraa kana bakka akka gaariitti bareechista. Televezyiinii bareeda tokko galchita jiippaasii wajjin ispiikara wajjin jechuudha. Baasii kana goota walitti yeroo miinimam qarshii 400 hanga 500 si fixuu danda'a. San booda wallaahi nin kakadhaan. Maaliif akka kadhabeetanii wallaahu aalam jechuun irra caala bayeessa nin beeka. Garuu hojii akka isaan namoota hojjetaa jiran irra deemee miinimam magaalota hedduu keessa deddeemee ilaaleen jira. Even namoota dhimma bunaa wal qabatu hojjetan jala seenee biizines pilaanii isaan qopheessan hedduu hordofeetiin jira. Dhugumatti hordofuu osoo hin taane koofii shoppiiwwan yookaan koofii haawusiiwwan akka isaan irra deemee hedduu isaanii ilaaleen jira. Maakiyaatoo bakka biraatti birrii 20 hanga 25 isaan bira dhayte birrii 35 hanga birrii 50 kaffalta maakiyaatoo takka jechuudha. So hedduu hojii bu'aa qabeessaadha. Hedduu hojii bu'aa qabeessa. Minimum buna daakamee akaayamee jedheeyyuu yoo ofii keetiyyuu bituu diddeeyyuu jechuun ofii keetii dheedhii isaa bittee akka ofiitiin jedhu jetteeyyuu kan ashagamee buna qulqulluun hanga birrii 450 birrii 500tiin bitta. Buna orjinaal jechuun kan daakame 500 bittee ispiriitiin isaan hojjettu minimum nama 100 ol keessummeessa. Nama 100 kana jechuun ati birrii 35 yoo ta'e nama 3,500 bunni qofti. San keessa akka sukkaaraa keessaan baasta akka aananii keessaan baasta minimum buna kiiloo tokko irra 1,000 hanga birrii 1,500 akka salphatti taznaannaatee korraatiin argatta jechuudha. Hojii biizines pilaan akkaan bu'aa qabeessa ta'e. San keessatti kasee barbaachisu ati meeshaalee kanneen guuttattee geessinan baarreessaa yookaan nama maashina sana irratti hojjetan nama tokko astanaagaa jedhaa fi bakka nama ijoollee burcuqqoo dhiqan manaa kwaalitii kwaantiitii cidditti jettee hojjetuu barbaadde birrii kana yoo qabaatte onnee gahaa qabda taanaan akka gaariitti hojjetuu dandeetta. Inni kan biraa immoo ammallee maal inni hojii makana ta'ee maashinoota xiqqaan hojjetuu barbaadu immoo jira amma. Maashiniin sun immoo haaraa dhufee hanga ammaatti
maqaan isaatu na dhiba maqaan isaallee na hin qabamne garuu maashinoota ajaa'ibaati bilbilee gaafadheen jira gatii isaanii naaf natti hin himne order godheera garuu onlaayinii irra seenee order godheera haaraa dhufe sunillee maashina ajaa'ibaati maashina birrii 100 maal kan sun ta'an I think naannoo birrii 20 hanga 25 hojii san eegaluu yoo barbaadan hojii bunaa eegaltan buna aananii osoo hin taane buna gurraacha hojjeta kun immoo hojii buna gurraachaa qofa. San jala kana ibidda itti lokkofamutu jira waan xiqqishoo jala qaba. Buna daayite kana gubbaa kanatti hiitaa asitti gadi hiitaa asiin burcuqqoo tokko keessatti jala kana ibidda qabsiiftaa bishaan burcuqqoo keessa yoo oo'ee buna daakamaa sanitti ol ba'a yoo soba jedhu immoo ibidda sayyoo ati jalaa fuutu immoo bunni sun guutumatti gattaan qofti hafee bishaan asii ol ba'e sun indigana kanatti buna gurraacha qabatee gad deebi'a. Wanti akka itti qabatu sun burcuqqoon sun immoo buna 5 hamma 6 qabatti hanga buna 7 fa'aa qabattiidha ordaa irratti akka ilaaletti. Buna gurraacha haadha birrii 20 kanaaf hojii akkan ajaa'ibsiisaa wayiiti dinqisiifadheera garuu maashina san ragaa qabatamaa isaa immoo dubbisuu qofa osoo hin taane hangan dhaqee ilaalee adda baafadhee jedhutti xiqqashoo isinitti himuu natti hin tolu garuu biizines pilaanii akkan salphaa fi akeeka gaarii qabuudha hanga amma ilaaletti intalli takka ajajatteerti onlaayinii irratti alii online shop tokko irratti so mee waan irra gahe hunda adda baafadhee isinitti hima inshaallah wanti ani isiniif qabadhee dhufe biizines pilaaniin biraa maal inni osuma achi jirtan ammallee obboleessa keessan yookaan obboleettii keessan kan barnoota irra jirtu barataa yookaan barattuu kolleejjii ta'uu dandeetti yookaan nama suuqa xiqqishoo wayii qabu ta'uu danda'a nama saniif hojii barree xiqqishuun hojjetamu wayiiti hojiin sun hojii bareedduu wayiiti hojii bareedduudha garuu hojii sanii wal qabatee wanta akka isinii dhaamu yoo jiraate kun immoo even namoota biraatiif hojii banuu qofa osoo hin taane namoota ifaajjanii jiru biyyoowwan san hiraartanii hifattanii gara biyyaatti galuu barbaaddaniif illee ni taati yoo maal ta'e yoo mana qabaattee alagatee yoo jalqaba mana qabaattee jechuudha waan ta'ee qabaattee yookaan waan humte qabaachuu illee baadhu garuu qalbiin tantee galuudhaaf si kaate waan murteessaa tokko silkii bareeda qabadhu silkii bareeda ta'e qabadhu silkii bareeda san qabattee geessinaan maal inni hojii kaardii moobaayilati kaardii moobaayilatti guuttatan kan hojii oomishuuti jechuudha ofuma keetii oomishta kaardii san si galee kaardii san oomishuudhaaf wantoonni si barbaachisan tokko printer maashiniidha printer maashiniin kun I think haga naannoo birrii 4,000 hanga birrii 5,000 si gaafata peeparii firiidha waraqaa filmuutti kennan jechuudha smartphone tokko si barbaachisa silkii bareedaa ta'e tokko jechuudha kaza booda free application si fi amutu jira bilbila sana irratti application fi atu qabdutu jira achi booda immoo yoo finfinnee jiraattedha kun ta'u yoo finfinnee hin jiraatin immoo maashinni waan san print godhee oomishu sunii fi peeparii waraqanni sunniin maal wal qabatee mana poostaatiin si ergamuu danda'a mana poostaatiin naannoo birrii 500 kafalta so egaa kana boodatti bilbila keetiin haaluma salphaadhaan maashinatti print gootee waraqata yookaan kaardii moobaayilaa baastu sanii wal qabatee hojii gaarii hojjechuu dandeetta jechuudha hojii kana akka hojjettu immoo waan inni tokko application sana irratti qarshii yoo xiqqaate hamma birrii 10,000 guutuu si gaafata jalqaba irratti application sana irratti hamma birrii 10,000 guuttatta sanii illee guuttachuu hin dandeetta garuu inqisiqqaasidhaaf yookaan yaaliidhaaf jechuudha 10,000 guuttatta achi booda immoo kaardii jechuun application kanatti birrii 10,000 guuttatti jechuun kaardii birrii 10,000 application kanarraa qabdaa jechuudha haaluma salphaatti si galee kaardii birrii 10,000 application kanarraa qabdaa jechuudha so kaardii birrii 10,000 kana application kanatti yoo siif kennamu percentii 8.7 irratti dabalee si herreega teeleen kun jechuudha teeleen yookaan safaariikoom illee haa ta'u yookaan itiyoo telekoom illee ati birrii 10,000 bittee yookaan application irratti birrii 10,000 guuttattee gara hojiitti seenaa jirta inni immoo percentii 8.7 dabalee siif kenna jechuudha maallaqa yookaan kaardii percentii 8.7 siif kenna jechuudha kana jechuun immoo ati immoo fakkeenyaaf gaafa kaardii oomishte kana warra suuqitiif raabsita warra suuqitiif yoo raabsitu ati immoo tuyyuu naannoo percentii 6.4 irratti herreegatta
Sigalee parsantii 6.4 tirfii kan irratti herreegatta. Yoo namni biraa akka keetii biyya sanitti naannoo ati sanitti namni kaardii kana hojjetaa warra suuqatti irra deemee raabsuun jiraatiin parsantii 5.3 fa'aa irratti herreegatta. Tirfii jabaa akka argattuuf jechuudha. Sigalee kana jechuun ati tirfiin ati irratti herreegattu kun parsantii 5.3 ta'e jechuun tirfiin kan kee parsantii 2.3 yookaan parsantii 3.4 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kaardii abbaa birrii 100 ati gaafa appilikeeshinii sana irratti 10,000 guuttattu naannoo birrii 92tiin bitta. Birrii 92 hisaabas guutama appilikeeshinii irratti. Yoo gurgurattu immoo birrii 94 yookaan 95 gurguratta jechuudha. Yoo namni siin dorgomu jiraate birrii 94 gurgurta. Yoo namni siin dorgomu jiraatin haga birrii 95tti gurguratta jechuudha. Kana jechuun birrii 2 hanga birrii 3 irratti argatta jechuudha. Kaardii tokko irratti birrii 2 hanga birrii 3 irratti argatta jechuudha. Kanaaf hojii kanaan akka gaariitti jabaattee kan itti fuftu yoo ta'e baasiin isaa baasii xiqqaadha. Bu'aan isaa mootiyyuu yoo xiqqaate bu'aa guddaadha argatta. Yoo xiqqaate fakkeenyaaf kan herreega baasii akka hojjedhetti herreega isaa baasii waan hojjedhu suuqiiwwan 10 jira fakkeenya akka yaada kiyyaatitti suuqiiwwan 10 ka kaardii sirraa fudhatu. Nam tokko cama kaardii warri baay'inaan suuqii irratti kaardii gurguruun minimum yoo kaardii bitan kaardii bichaa dubbisanii tokkochi abbaa birrii waan birrii 5,000 waan birrii 10,000 waan birrii 20 bitata teeleefaa dhaqanii jechuudha. Ati immoo heeyyama teelee irraa fudhattee appilikeeshinii bilbila kee irratti fudhattee piriintar maashinii san galfattee yookaan bitattee harkarraa waan qabduuf jecha kaardii kana ni oomishta gatii madaalawaa waan kennaa jirta jechuudha. Kana jechuun otoo suuqiiwwan 10 harkatti qabattee suuqiiwwan kana sirraa bitan maamila babbareeda jechuudha. Namni tokkochi guyyaadhaan kaardii birrii 1,500 qofa otoo sirraa bitee kaardii 1,500 suuqii irratti jechuudha warra suuqiitti gurguruun otoo sirraa bitee ati guyyaan suuqii 10 qofattee gurgurte guyyaan suuqii 10 yoo gurgurte kaardii birrii 15,000 gurgurtee ooltaa jechuudha. Kaardii birrii 15,000 kana keessatti fakkeenyaaf parsantii 2.3 yookaan parsantii 3.4 san hisaaba yoo hojjettu suuqiiwwan 10 qofa irra dhayite ati ka oomishtu galgala fakkeenya galgala eeguma irratti nyaattee boodatti koodii qofa itti galchita koodii sii kennama koodii qaba waan ta'eef koodii itti kennita maashinichi gizem tokkotti of keessaa hodhaa daqiiqaa 30 hin ga'u daqiiqaa 30 sitti fudhatu kaardii kana oomishuu daqiiqaa 30 jechuudha. Ati asii lakkoofsa itti galchitee silkii keetirraa appilikeeshinii sanarraa birrii achi dabarsita. Wayituma san risiitii yoo muran agartanii miti waraqaa wayii kakkan tokko akkasitti bakka daqiiqaa 30 sitti fudhatu. Sana achitti gadi baatee warra suuqiitti kennitee deemu. Fixannee ammallee kaardii barbaadan isin jennaan appilikeeshinii keessan irratti moobaayil baankiin jedhan birrii isin dabarsita daddaftee ammallee oomishtee sun geessuu qofa. Kanaaf miinimam guyyaan birrii 350 hanga birrii 400 hojjeta jechuudha namni kun hojii daqiiqaa 30tiin. Hojii daqiiqaa 30tiin. Suuqii 10 qofatti ofirraa kenne. Wanni si galuu qabu suuqii 10 qofatti ofirraa kenniti. Suuqiin tokkochi waan birrii 500 qofa sirraa fudhata. Waan birrii 500 fakkeenya kaasa. Malee suuqiiwwan hedduun isaanii yeroo tokkochatti waan birrii 10,000 si ajaja. Waan birrii 5,000 si ajaja. Baay'inaan jechuudha magaalaa keessa kan jiru. Suuqiin kiyooksiin abbaa feetee suuqiin xiqqishuun abbaa feetee kaardii waan birrii 5,000 waan birrii 4,000 fudhata. Kan 10,000 fudhatu jira magaalaawwan baadiyyaa keessa ta'e bakka gabaan haala jiru ni jiraannu. Kaardii yeroo tokkochatti birrii 10,000 20,000 bitu. Ati garuu kama birrii 500 xiqqaasan namni sirraa bitu jiraannan isa sana harkatti galfattee nama 10 qabaannan guyyaan birrii 350. Sanuu yeroo takkatti gurgurtee ogeessite jechuudha. Fakkeenya isinii kaasaa jira sii galee. Kanaaf waan kan isinii kaasu tareeti birriin kun isin biratti birrii xiqqishuu ta'ee tuffatamuu danda'a. Garuu akkasii miti akkaataan isaa isinii haa galu. So kaardii kana ni oomishta birrii 350 guyyaatti kan argattu yoo ta'e suuqiiwwan kun qofa qabdaa jennu kan bakka itti gurgurattu jechuudha. Naannoo ji'a keessatti birrii 9,780 hanga 10,000 hojjettaati. Kaapitaalli ittiin kaate meeqa? Appilikeeshinii irratti ati guuttatte birrii 10,000. Maashina piriintar godhasan meeqaan bitte birrii 5,000. Birrii 15,000 hojiitti seente jechuudha walumaa galatti. Birrii 15,000 hojiitti seente. 15,000 keessaa 10,000 keetuma appilikeeshinii sana irratti sii guutame malee waan ati wayiin bitte hin jiru. Baasiin kan kee inni guddaa fi inni jalqabaa piriintar maashinii san qofa birrii 5,000. Dhumataadha. Hojiitti seenteerta. Kanaaf ji'aan birrii 10,000 akkuma salphaatti argattaa jechuudha. Kana jechuun ati yoo galtee ji'aan birriin 10,000 si fayyaddi isa hojjedhuu siin jechaa qofa hin jiru. Hojii biraa qabda. Ilma guddifataa suuqii barbaadde keessa taa'aa suuqii keessa teettee mana uffataallee banii mana maalillee banii mana nyaataallee banii achumatti immoo of bira teetteetumaan moobaayiluma keetii waan oomishtu jechuudha. Ji'aan birrii 10,000 si argamsiisa. Lakkan kanan barbaadu yoo jette immoo obboleessi kan kee tokko yookaan obboleettiin kan kee takka ka ji'aan wacii sirraa eedu takka yoo jiraatte smaartifoonii yookaan silkii bareeda ta'e wayii Samsung Galaxy bareeda ta'e wayii smaartifoonii bareeda saddeet yoo qabaate
piriintar maashinii san bitatee ofii isaatii hojii eegaluu hin danda'a. Maashinicha barree 5,000 bitaa dura silkii harkarraan qaba. Silkii sana irratti appilikeeshinii isaa fe'amutu jira. Appilikeeshinii sana fe'atee geessee jalqaba birrii 10,000 qofa achirratti guuttatee gara hojiitti seenaa jechuudha. Kanaaf guyyaan birrii 350 irraa hanga birrii 500 guyyaan argatuu danda'a mucaan kun yookaan namni kun. Haaluma salphaatti guyyaan birrii 500 wacii kana sirraa hir'ise jechuun ji'aan 15,000 argate jechuudha. Riyaala 500 ati adda ji'aatiin isaa argitu inni asuma taa'ee hojjetaa jira jechuudha. Hin xaaru hin ifaaju fagoon deemu cinqii biraa hin qabu. Daqiiqaa 30 yookaan sa'a tokko ittiin fudhatu waan oomishuuf. Fixe. Birriin harkaa dhumattee jennaan appilikeeshinii sana irraa yoo birriin jalaa dhumatte immoo silkii dhuma ofiitiin moobaayil baankiingiidhaan gara appilikeeshinii saniitti birrii biraa dabarsaa jechuudha. Birrii biraa dabarsee birrii achi dabarsan immoo gara kaardiitti jijjiiree warra suuqiitiif raabsaa jechuudha. Kanaaf haaluma salphaatti birrii bareeda ittiin hojjechuu danda'a jedhee yaada. Waan akkasiiti itti aansee immoo biizines pilaaniin biraan isinii qabadhee ammallee obboleettiin keenya takka karaa keessatiin nagaafaate tokkotu jira. Hojii mana aannanii nama baasa, mana aannanii banuu barbaada, mana aannan itittuu banuu barbaada waan jettee turte. Hojiin sun akkamitti akka inni nama baasu isinitti hima. Hojichi hojii bareedaadha. Hojii bareedaa kana ijoolleen naannoo keessanitti baay'inaan naannoo loowwan itti baay'atuu fi aannan baay'inaan jirutti ijoolleen naannoo Saguree jirtan, ijoolleen naannoo Boqqojjii jirtan, ijoolleen naannoo Kofalee Hasaasa hanga Shaashamanneetti jirtan, ijoolleen gara Harar kanallee baay'inaan naannoo loowwan jiran kana warri jirtan, ijoolleen gara Wallaggaas Oromiyaan guutummattuu biyya loowwaniiti biyya aannaniiti beekamaadha. Ijoolleen naannoo akka jirtanillee biizines pilaaniin sun biizines pilaanii bareedaadha. Jalqaba hojii aannan itittuu kan hojjechuudhaaf mana si barbaachisa, mana kiraayii ni fudhatta, itti aansee shalfii yookaan madardara si barbaachisa. Madardara bareedduu takka si barbaachisa. Madardaraan sun minimum 6,000 hanga 10,000 si fita. Itti aansee firiijidha. Firiijii bareedaa isaa guddaa isaa 50,000 irraa 70,000 bituu ni dandeetta. Teessuuwwan yookaan kursiiwwan kanneen kursiiwwan xixiqqaa kanneen agartee ba'aa 200, 300, 400 yoo kanneen akkanaa kana yoo xiqqaate walumarratti hidhaatee kursiiwwan irra ta'an kanneen hanga kursii 20 akka osoo bittee minimum naannoo 8,000 si fida. Teebilii immoo 800 kan 1,000 konfirmeeshinii ijaa yoo bitte 1,000 osoo bitte hanga firee 6-7 osoo bitte 7,000 si fida. Teebilii kaa wajjii walirratti godhe gaafa 18,000 hanga 20,000 si fida. 20,000 si fixee firiijii 50,000 bitte 70,000 madardaraadhaaf hanga 10,000 osoo fitte birrii 80,000. Itti aansee mootiyyuu almuneemii aannan ittiin baaldii tokkotu jira ka aannan ittiin bakka biraatti yoo namni sii fide itti galabbatu tokko almuneemii jedhama. Isa sanii isatti aansee immoo kasi barbaachisu maal inni aannaniif immoo kasi barbaachisu minimum aannan liitira 20 jechuun jaanikaa tokko minimum hanga qarshii 2,000 bittaa. Aannan jaanikaa tokko kana mootiyyuu mi'eessituuwwan garaagaraa fayyadamta. Mi'eessituu jechuun waan akka sukkaara jira, mixmixaan jira, ispiisii waan jedhamu tokko jira, baanarii yookaan istiikariiwwan mana keessatti laxxafuu qabdu garaagaraatu jira. Mana ittiin babbareechisuudhaaf dikoor kan hunda gootee geessitee minimum ati qarshii 100,000 hojii mana aannanii haaluma salphaatti eegaluu dandeessa jechuudha. Aannan jaanikaa tokko naannoo 2,000 bittaa sa'aatii ammaa kanatti waan jiru jechuudha. Baadiyyaawwan hedduu qorannoo amma jiru gaafachuu dandeessan ijoollee naannoo Boqqojjii jirtan, Kofalee Hasaasas warri jirtan aannan liitiroon tokko meeqa ni gaafatta. Liitiroo san birri isaan siin jedhan abbaa za'u yookaan baay'isuudha. Herreega salphaadha kun waan nama dhibu qabu. Achi booda kaappii yookaan kubbaayyaa ittiin dhugan burcuqqoo kanneen jira miti. So burcuqqoo aannan liitiroo tokko itittuu kubbaayyaa meeqa baaka jedhu qofa herreega hojjechuu si gaafata. Minimum haaluma salphatti akkuma salphatti hojii biizinesii salphaa biyya ati jirtu biyya loowwan jiran taanan biyya loowwaniitti immoo aannan itittuun haalan hin argama. Aannan itittuun kun immoo hojjetaa mootummaatu bakka maalii gaafata maal hin jiru wanni jedhamu hin jiru. Namni qansiraa dalagullee kan dhukkubsatee dhufellee kan coggaarraa qabullee kan beela'ee dhufellee daabboo fi hambaashaa duubaniin dhiyeessitaa fi xoroshoon kunillee jira bakka baay'eetti xoroshoo rafaa jira miti. Kunin dhiyaata aannan itittuu wajjin akka gaariitti hojii deemudha jechuudha. Kanaaf qarshii 100,000 akka qabaannan mana aannanii sadarkaa isaa eeggate. Lifisfisii namni sharaa keessatti akkana jedhee hojjetu sun taane mana bareedduu takka raayyaatee kiraa isaa barbaachisaa ta'e yeroo tokkotti waan waggaa tokko kan waan 5,6 kaffaltee fi meeshaa manaa kan kee kana firiijii ilaalan firiijii 50,000 sii qabeessan. Ati garuu firiijii xiqqoo isaanii yookaan kan hojjete kana gartee yuuzii kataan Finfinnee irraa Adaamaa irraa ni jiran asalas jira bakkuma kamii baay'inaan ni jira. Yuuzii ka tajaajilan jechuudha. Fi ni hojjeta xiqqaa shummoo fakka ta'e. Akka isaaniin tokko lama bitatta akkuma 5,500 20 fa'aa. Tokko lama bitatte 20 40 yoo bitte bakka
akka gaariitti hojiitti ni seentaa biizinasii kan kee haaluma salphaadhaan itti fufuu ni dandeessa obboleettii kiyya obboleessa kiyya isiniin jedha. Akkasuma immoo itti aansee inshaallah sagantaa itti aanutti wanni amma har'atan isinii haasa'ee fi dhimma maashina shaama dhaasanillee nama keessan na gaafatee fi nama ajajaa jiru jira. Kan moobaayil kaardii kunillee biizinasii xiqqishuudha. Namoota yeroo baay'ee harka keessan eeggatan isin gartee masruufa jedhanii adda ja'aatiin mee rakkadhee riyaalama 200 ergi riyaalama 300 ergi jedhanii isin rakkisaniif haaluma salphaatti ofirraa cufuu akka dandeettaniif. Ofirraa kana cuftan jechuun birriin teessan sun bakka nama saniif waan isin cinqamtaniif kana booda fayyaa isaatiif nageenya isaatiif yoo cinqamtan malee isin ammallee godhee fi anuuf asii waan hanqatanii jettanii akka isin hin cinqamneef ofirraa cuftanii jechuu of danda'ee deemaa jechuu namni sun. Innillee gara hojiitti seenuu qaba. Yeroo kamuu hirkataa ta'uu yoo hin jiraatu nam sanitti illee haamilee itti hortanii isinillee boqonnaa akka argattaniif jechuu kooti malee isin galaatiin kan hojjedha isin jedhee isin bobbaasuu qofaa fi miti. Isin immoo gaafa galtan hojii kan biraa hojii guddaa feetee qabaadhu tan ammoo biizinasii ijoollee keetiifuu aanan kontiraat ittiin qabattu ijoollee kan kee mana barumsaa gaafa kiraayii kaffaltii mana barumsaatii fi kontiraata makiinaa yookaan taaksii baajaajii isaaniif ji'aan mana barumsaatiif kaffaltu sirraa shaffanuu waan dandeettu atummaan yoo galte manatti illee itti hojjette waan kana gaafa galteef si fayyada isiniin jedha. Kanaaf mee itti aansee immoo ammallee maashinoonni haarofti Itoophiyaa keessa galaa jiranii maashinoonni sunniin immoo yaa leenjii muraasa isin gaafatanii garuu maashinoota sana irratti naannoo 1,100 kan isin barbaachisu sanuu ogummaa dubartii wal qabatu baay'inaan dubartoota wal qabatu bakka dubartoota mandara kee keessa jirtu ogummaa yoo ati ittiin ta'e kan walii yoo ati jetteen waan san asii jedhuu dandeettu ijoollee barumsa kutaa 10ffaa xumuranii hojii dhabanii mandara keessa ta'an tanni nama 2-3 jalatti qaxaratta isaan wajjin hojjetta wanta ati fajjuun jiru xiqqashoo dizaayinii waan jedhamu qofa jira dizaayinii san qofa tokko dizaayinii san qalamaan kaasuu hin dandeettaa yookaan immoo tuyyuu gartee nama dizaayinii san waraqaratti sii kaasee sii fidu godhattee ofumaa keetii silkii yookaan ofumiin gurgurtaa dizaayinii akkana kan jedhu googiliin goota dizaayinii san siin baasa mana kan kee keessa teettee maashina minxaafii ittiin oomishuu dandeettu. Minxaafii gurguddaa kana sigalee minxaafii gurguddaa kana ammaayis injira uffanni yeroo shaaworii seenanii bayan uffatamu yookaan fooxaan gabaabaan ittiin ofirraa goifatan sun agartee isa san uffatuma agartee akka jaakeet akka gaawoniitti uffatan tokko ni jira shaaworii dhabaatu isa san maashina oomishu haaluma salphaan minxaafii gurguddaa lafarraa kana kan oomishu uffata soofaawwanii kan oomishu uffata soofaa irratti uffatan kanneen agartee kan oomishu baxxaamitti maashina tafting maashin jedhama tafting gan maashin jedhama Google Center ilaaluu dandeenya. Tafting gan maashin jedhama. Maashina xiqqaa garuu hojii guddaa ittiin hojjetuu dandeettanidha. Waa'ee isaallee isinii qabadhee dhufaa jira. Ammaayis oil making maashina zayita oomishu. Maashina zayita oomishu innillee naannoo qarshii 100tiin isinii qabadhee dhufee jira. Maashinni kun ijoollee naannoo Harar jirtaniif, ijoollee gara Wallaggaa jirtaniif, ijoollee naannoo keessa looziin jiruuf loozii asitti naqxee garanaan dhadhaa isii sii baasu. Absuuda gurraacha yoo itti naqxan immoo absuuda xuqur azmurii yoo itti naqxan zayita xuqur azmuriidha sii baasu. Yoo talbaa itti naqxan immoo zayita talbaadha sii baasa. Gattaa isaa gara biraatiin zayita isaa gara biraatiin zayita qulqulluu. Guyyaadhaan minimum kiiloogiraama 20 fa'a. Midhaan kiiloogiraama 20 itti naqxee zayita liitira meeqa akka jala oomishtu zayita qulqulluu makaa tokko hin qabne. Mana kan kee keessa teettee akka gaariitti itti hojjetuu dandeettu gabaadhaaf dhiyeessuu dandeettu maashina zayita oomishu. Isallee isinii qabadhee dhufee jira. Maashinichi maashina salphaa leenjii baay'ee isin hin barbaachifne itti sakkaataa bakka tuuxuu qabaa waan san tuuxee geessinaan digirii seelsheesii isaa muqatii isaa bakka itti dabaluuf itti qaluuf jira achirra geennan itti naqxaa zayita kan kee jalaa baastee gurguru xuqur azmurii keessattuu amma saayinasiidhaaf alarjikiidhaaf nyaataaf maaliidhaaf bareedina fuulatiif jedhanii kan dhiirillee dubartiillee ni dibatanii warri asmii qabu ni dibataa nyaatarra ni buufama zayita gartee absuuda gurraachaa jedhamu kana gartee mee fakkeenyaaf qo'ii mana kana keessa ni jira isin agarsiisa. Isa kana jechuudha. Isa kana amma kun xuqur azmurii yookaan absuuda gurraacha jedhama. Kun agartan kana asin dawaadhaaf illee ta'a agartee dawaaf illee dawaa bareedaadha. Dawaa ajaa'ibaati. So dawoomaaf illee makamiif waan garagaraatiif akka gaariitti isinii ta'u gurgurtaa irratti fakkeenyaaf amma kun inni kun isin agartan tun bilqaan inni kishan tuni birrii 120. Sanuu oriijinaalaa miti jechuu kun
bishaan fa'aa itti makanii haphisanii hafidan. Abbaan liitira tokko ni beekanii bishaan liitira takkaa sana agartee haayilaandii liitira takkaa kuni sa'aatii kanatti wallaahi dhiyoo kana hiriyaa haadha manaa tiyyaa takkaatu jira waan kana oomishtiin isii irraa sanuu hiriyoomaaf jetteet 4,000 na gurgurteerti 4,000 miti. Garuu ijoolleen naannoo Finfinnee jiran 5,000 hamma 6,000 absuuda kanarraa hundi oomishamu. Gartee zayitiin kun jechuudha birri 5,000 6,000 gurgurama liitiroon tokko. Kanaaf maashina isa san oomishu yoo barbaadan illee kontaakti na godhaa. Kallattiimaan oomisha bareedaa yookaan hojii bareedaadha. Waa isaallee ragaa qabatamaa fi waan isa barbaachisu guutuu wajjin isinii qabadhee dhufaan jira. Isinitti dhiyeessee obboleeyyan ayyaa isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa, ulfaadhaadha, galatoomaadha isiniin jedhaa. Akka kana yaada babbareedaa isinii kaasatiin deemaa jira. Asuma keessa yookaan kanumaan wal qabatee immoo namoonni ani wanni isinii dhaamu yoo jiraate waan barbaadan irratti nasroo gorsi nutti baay'atee nurraa hir'isi. Lakki nuti xiqqaatanuu dabali. Yookaan immoo tuyyuu mee gosa hojii akkana kan isinitti himuun alatti amma fakkeenyaaf namoonni hedduun waa'ee mana uffataa na gaafataa turtanii mana uffataallee riisarchiiwwan jiran qabadhee isinii dhiyaachaa jira wallaahi isinii dubbisaatiin jira maali jennaan akkanuma hin hojjetamu hojiin tokko ol ka'ee waan hojjetamu hin jiru awwala hubannoo barbaachisa waan ta'eef dhimma sanii wal qabatullee akka gaariitti waan ta'e tokko isinii qopheessaa jira inshaallah rabbi keenya yaa godhu isallee isinii qabadheetiin dhufa mucayyoon tokko immoo kaleessa karaa keessatti na gaafatee jirta waa'ee daldala midhaanii wal qabatu. Isarratti illee ibsa gahaa siillee karaa keessatti sii kenneera namoota waan akkasisan yaadan kabaraallee yoo jiraate immoo gaafii bareeda kaastee maashaallah sababa kan keetiin obboleeyyan keenya kan biraatiif illee ibsa gahaa fi kan biraa qabadhee akkan dhufu abdiin qaba isinitti dheeressiitiin jira assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kun chaanaalii yuutuubii Ummaa Jabi garuu dhuftanii laaluun keessan bareeda laayik kooment sheer osoo hin goone bira hin tarinaa bira hin kutinaa. Akkana jaalattu beektii. Akkana jaalattu? Maan shakkitaati? Lakki isaan haa beekanii ka. Bada jara na beeka kaafeen akka badaa isin jaaladha isaan haa beekan jetti wallaahi isin jaaladha dammi dhugaa rabbii si kenna. Bakka guddaa si qaba sin jaaladha sin kabaja. Nama sin jijjiiruun qabu rabbiin nama sirraa jijjiiramu illee nan godhini isillee namni irraa jijjiiramu rabbiin sin taasisni hedduun si jaaladha. Jaalalliif kabajni nuti waliif qabnu kun mana keessan hundatti haa galu. Namoota immoo jaalalaaf kabaja dhiirsumaaf niituma jechuun abbaa warraa qabdan abbaa warraa keessan hagi isiin ana jaalattu caala jaalattanii yoo jiraate immoo jaalalli isin waliif qabdan sun gara keenyatti illee haasaa tartu. Isaan olaa jibbani? Lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Jaalalli ani siif qabu kan abbaa warraa ishiidhaaf qabu kan ishii sun kiyya yoo caale yookaan immoo kan isii sun immoo kan kiyyoo caale rabbiin nu lama illee akka isaanii san nu taasisu. Siigalaa miire yoo immoo jaalalaaf kabajni nuti waliif qabnu kun isin biratti xiqqashoo haalli isaa gaarii ta'e argame rabbiin akka keenya kan isin taasisu. Allah kulli haala warri jaarsa keessa yaaddan nagaa waliin isin haa gahu amma nu lamaan jechuudha. Waggaa gala fi dhoojjiisaa dammi waggaa gala fi dhoojjii. Saa 10 ol saa wal barree 12. Orga bilbilaan nookiyaa xiqqishoolee sanii wal barree. Gizee sanitti ani qafoo jechuudha. Qafoo nookiyaa qabadhee qullaasii kiisii kaayadhee akka nama silkii qabuuf jajaa ture. Inni garuu silkii qabaa sanaa ergisee san jechuudha. Silkiin asii ergese? Silkii argatu siimii na argite. Siimii si erge? Siimii mana diigaa. Isa siimiillee na barsiis, isa janjana na barsiis, isa jaalala na barsiis, isa akkasii isin irraa dheeressineetti jira. Kiisii haa dheeressamu. Haa dheeressamu. Hayyee. Lamaan nyama akkasii abbolee wanti amma samoonni kana nama akkaan jaaladhu kabajuuf tokko na dhufu keessummaan jechuudha. Biyya naannoo Arsii Bahaa gara kennu Arsii Bahaatiin garas. Bahaa Arsii irraa. Arsii Bahaa irraa. Achirraa hiriyyaan ishii amata dheeraa yookaan amna dheeraa waggaa dheeraa adda fagaataniitiin turan kan karaadhuma iimoo fi waatsaappaa qofaa wal dubbisaa turan dhiyeenya kanaa paaspoort kooppii nuti hojjennee fi paaspoort kooppii nuti hojjenneef saniin irra deebiidhaan iqaamaa baafattee gammaddee amma immoo boqonnaadhaaf dhuftee jirti. Boqonnaadhaaf gaafa dhuftu kana immoo nu bira dhufuuf jirti. Sagantaa qabanneeti jirra. Sagantaa kana irratti viidiyoo bareedduu hiriyoonni maal akka taate wal jaalachuun maal akka taate wal abdachuun maal akka taate agarsiiftu isinii qabannee dhufuuf jirra. Bakka waan namni isin bira dhufuudha. Agammaatti bakka hin jiru kanatti jechuun fageenya irratti maatiin kiyyaa natti dhufne isaa nuti dhufne maatiin keenya dhugaa dubbatu warri keenya tokkoffaa fageenya lammaffaa obboleewwan baay'inaan biyyeen jiranii garuu isin tokkoffaa namni dhufoodu kanaaf hojiitti jira abbaan ajabaa adduu nuti curcur godheetiniin beekumsa isaa isiniif qoodee jira rabbisallee beekumsa haa dabalu umrii si haa dheeressu abbaa jaboo galatoo milfaadhu waan obboleewwan tiyya akkasitti hamileetti naa hortee fi maqaa isiniif dheerate amma. Akkasii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuu laayik kooment sheer gochuun irraanfatiin dhaamsa kenna.